Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa faarfannaa boqonnaa 84 lakkoofsa 10 akkana jedha. Iddoo biraa guyyaa 1,000 ooluu irra oobdii kee keessaa guyyaa tokko ooluu wayya. Godoota jalinaa keessa taa'uu koo irra balbala mana Waaqayyoo dura ijaajjuu nan fo'adha. Mata dureen koo irraa Waaqayyo moo addunyaa wayyaa yookaan immoo akka karaa salphaa ta'een Waaqayyo moo biyya lafaadha. Macaafa qulqulluu keessaa masti dabalee macaafa faarfannaa 27 lakkoofsa 4. Wanti ani Waaqayyo kadhadhe tokkicha jedha Daawit. Bara jireenya koo hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Wanti ani kadhadhe meeqa? Tokkichaadha. Argama Waaqayyoo keessatti jiraachuun hawwii guddaa godhatee yeroo Daawitii kadhatu argitu. Akkuma kanas Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti jireenya isaa keessatti Waaqayyoof dursa kenne Daani'el. Yeroo rakkoo keessa illee kadhannaa isaa hin dhiifne. Guyyaatti yeroo 3 jilbeenfatee Waaqayyoon kadhata ture. Fuula Waaqayyoo isa duratti kadhatee galata dhiyeesse. Argama Waaqayyoo barbaaduun yeroo rakkoo keessatti illee itti fufe Daawit. Daawit maal jedha kutaa kana keessatti? Guyyaan tokko guyyaa 1,000 caalaa jedha. Maal keessatti? Kan inni jedhu. Guyyaan tokkittiin guyyaa 1,000 caalaa jedha. Maal keessatti? Argama Waaqayyoo keessatti. በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ አርገሙ Waaqayyoo keessatti guyyaan tokko guyyaa 1,000 caalaa kana qalbiitti na dhageeffadha waan tokko isinitti barbaada. Guyyaa 1,000 iddoo biraa oolurra addunyaa keessa oolurra guyyaa takkitti Waaqayyoo keessa oolutu wayyaa. Namoonni baay'een waan Waaqayyoo irraa argatan malee yaadni isaanii ilaalchi isaanii argama Waaqayyoo keessa miti. Xiyyeeffannoon namoota baay'ee waan Waaqayyoo irraa argatan irratti xiyyeeffatu malee argama Waaqayyoo keessatti miti. Argama Waaqayyoo keessatti miti. Daawit jireenya isaa keessatti mana Waaqayyoo fi argama isaa caala omaan filanne hin caalaa. Argama Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo gammachuu keessatti gaafa ilaalu maal jedha Daawit? Guyyaan tokko addunyaa guyyaa 1,000 addunyaa caalti. Eenyu keessatti? Kiristoos keessatti. Argama Waaqayyoo keessatti. Ulfina Waaqayyoo keessatti. Sababni isaa bakki argamni Waaqayyoo jiru nagaa qaba, gammachuu qaba, dhugaa qaba, eebba qaba, jireenya bara baraatti keessa jira. Sababni guyyaa 1,000 mana addunyaa kana keessa oolurra iddoo biraa oolurra guyyaan takkitti Waaqayyoo wajjin hin oolfine. Guyyaan takkitti guyyaan 1,000 amma akka ta'e isinii gadeera. Guyyaan 1,000 meeqa? Waggaa meeqa? Waggaa 3 ol yoo xinnaate jechuudha. Garuu maal jedhe? Guyyaa takkitti waggoota 3 ol caala. Maal keessatti? Argama Waaqayyoo keessatti. Mana Waaqayyoo keessa gaafa ooltu argama Waaqayyoo keessa oolta. Hafuura Waaqayyoo wajjin wal argita. Gooftaa wajjin wal argita. Dubbii Waaqayyoo dhageessa. Jireenya Waaqayyoon argu. Waaqeffannaa Waaqayyoon argitu keessatti waaqeffatta. Macaafa faarfannaa 91 irratti maal jedha? Waaqayyooti iddoo jireenya keenya ta'e. Dhaloota hundumaa keessatti immoo ati iddoo baqannaa keenya turte. Iddoo eenyu? Iddoo maali? Iddoo baqannaa keenya. Na dhugaartu addunyaa keessa gaafa ooltan, biyya lafaa keessa gaafa ooltan wanti nama qobsu hin jiru. Wanti jireenya namaaf abdii kennu hin jiru. Addunyaa keessa gaafa ooltan wanta biyya lafaa kana waan isin biyya lafaa kun wal gootu, wanti biyya lafaa kun wal irratti hojjettu gaafa argitan abdii kutattu. Biyyi lafaa kun nagaa namaaf hin kennu, biyyi lafaa kun ulfina namaaf hin kennu, biyyi lafaa kun jireenya hin qabu. Guyyaa tokkitti garuu mana Waaqayyoo keessa gaafa ooltan oogdii Waaqayyoo keessa jireenya jira. Haleluuyaa. Nama bukkee keessa hin jiru qaba. Guyyaa takkittiin argama Waaqayyoo keessatti jireenya namaa geeddaru. Amma yeroo baay'ee mi'aa dhokoo eessitti hima. Waan Waaqayyoo irraa argattu miti argama Waaqayyoo keessatti argatu. Fookasiin namoota baay'ee, ilaalchi namoota baay'ee waan Waaqayyoo irraa argatan irratti malee argama
walirra dabarre namoonni baay'ee. Daawitirraa akkas hin hubattan aangaa guddaadha biyya gaggeessaa iddoo guddaa jira biyyoota 120 bulchaa iddoo guddaa jira garuu kan baay'ee sin ajaa'ibu waan baay'ee sin garramu yeroo hundumaa waaqayyoon guyyaatti yeroo 3 barbaaddata yeroo meeqa aangaadhaaf ministeeraaf nama jabaadhaaf garuu guyyaatti dirqama godhatee waaqayyoo yeroo guyyaatti yeroo 3 barbaada. Ilaabbee warri yeroo hundumaa waaqayyoon barbaadan yeroottis yeroo maleettis isinii hirgaan qaba. Hin barbaaddu yoo ta'e har'umaan illee amanii waa godhi. Hoositti kanaan dura argama waaqayyoo keessa hin jirtu yoo ta'e har'umaan beellama qabinitu ammumaan seen. Harka keessa ol kaasaa. Hiluura diibee gassa kee abuurade. Warri yeroo hundumaa argama waaqayyoo keessa jirtan. Rakkina keessanis balaa sin irratti dhufu gidiraa sin irratti dhufu hundumaaf itti gaafatamaa waaqayyo. Kana kuma qabadha. Laadi yeroo hundumaa aangoo qabu lafa kaa'ee isa namni biddeen abba'u isa namni wal ga'iif waan ta'u inni garuu akka yeroo hundumaa teessoo isaa dhiisee gara mana isaatti galee gara keenyatti garagalee yeroo hundumaa jilbeeffatee guyyaatti yeroo 3 waaqayyoon barbaada. Mana keetti guyyaa 3 nyaachuutu dirqama moo guyyaatti yeroo 3 kadhachuutu dirqama? Argama waaqayyoo keessa gaafa jirtu dirreen abiddaayyuu dirree bashannanaati. Amma solkaaf sarka ga'e. Argama waaqayyoo keessa gaafa jirtu dirreen rakkinaa dirreen kisaarayyuu dirree eebbata. Ulqa barka keemayyuu. Argama waaqayyoo keessa gaafa jirtu dirreen kufaatiyyuu dirree moo'ichaati. Gaafa kam argama waaqayyoo keessa gaafa jirtu dirreen du'aayyuu jireenya. Hin agarre Yesuus gaafa dhufe abbaan waaqayyoo abbaan isa ergee gaafa waanjoo cubbuu nurraa fuchuuf waaqarraa gaafa dhufu rakkinni gidiraan itti ulfaattee gaafa fannoo gubbaa turu yaa abbaa jedhe xoofoon dhangaggaa rakkinni fannoo gubbaarraa itti cimtee jennaan yaa abbaa yoo fedha kee ta'e yoo jaalala kee ta'e narraa darbu jedhee kadhateetu akkanan jedhe miti erga na argite akka jaalala kee naaf ta'u. Kophaan ta'in sittan himaani sin gorsa kophaan ta'in jireenya ulfina waaqayyoo hin qabne keessa hin jiraatin jireenya argamni waaqayyoo keessa hin jiraatin ila dhaggeeffadhu jireenya tajaajila argamni waaqayyoo keessa hin jirre hin tajaajili ila dhaggeeffadhu daldala argamni waaqayyoo keessa hin jirre jireenya argamni waaqayyoo keessa hin jirre keessa hin deemin ergaa tokko sii qaba jireenya argama waaqayyoo keessa warri galtan ergaan isinii qaba dirreen rakkinaayyuu dirree moo'ichaa isinii taa'e. Maariyaam Maartaa mana isaanii dhaqee gaaf tokko gooftan mana isaanii dhaqeetu yeroo hundumaa Maartaan kan ishiin gurgurtuuf waan lafarraa fiti waan nyaataniif waan dhuganiif waan lafarraa kanaaf boochi yeroo hundumaa Maariyaam immoo waan lafarraa otoo hin ta'in lafa Kiristoos argametti yoo dhaqxee miila Yesuus jala teessi yeroo hundumaa argama waaqayyoo keessatti. Walla farrarra biti annishee. Achumaani gaaf tokko artetu gooftaa keessummeessuudhaaf jettee walii gadi kaattu. Gooftaan waan nyaattu isaaf qopheessutti gammada seetee walii gadi gorgortu. Maal taate gooftaa jettee jennaan. Maali dubartii kana yoo naaf abboomte naa gargaartu jennaan. Hayyaa Maartaa jedhe. Ati jennaan waan darbuuf waan baduuf kurkuraa jirta. Ishiin garuu kan caalu argama koo filatte jette. Maal? ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ሃሌሉያ ይሽን ሃሌሉያ ይሰጫሉ ማልታተት አርጋ ገሰል ካሳ ወር ከንጫሉ ፍለተን አርገማ ዋቀዮና ወየሮ እንደማ ወረተን ኢዶ ነምኒ ጅሩምቲ ኢዶ ብሪን ጅሩምቲ ኢዶ ጂን ጅሩምቲ ኢዶ ከመዩምቲ ክርስቶስ ከሰ ጅራቹና ወየ ክርስቶስና ወያ ዋቀዮና ፍለጣ አዱኛ ጫላ ወር የተን ዋቀዮ አከጀናራ Hati kan caalu filaddeetta siin jedha. Argamu waaqayyoo keessatti guyyaa tokko argamuun jireenya nama bara baay'eedhaaf geeddara. Kana quba qabaadhaa. Yeroo tokko haandi gisee
In agarre. Phaawulos inni ari'ataa inni ajjeesaa ture sun gaaf tokko otuma hari'atu qulqullootatu hari'atu warra waa'ee gooftaa Yesuus dhugaa baanu otuma hammeessu otuma hajjeesu otuma hidhu otuma gidirsu gaaf tokko bakka abiddaatiin karaatti dhufetti mul'ate ija isaa jaamaa godhe. Argamuu Waaqayyo argamuu isaatiin itti mul'ate namicha hin beekne kanatti qofa fuuna agarsiisee tokkicha waan dhahee jaamaa godhe. Innaan namichoo as deemee achi deemee iji jaamaa ta'ee amma kootte nan dhaqina Anaaniyaas bira dhaqinni siif akka kadhatu. Anaaniyaas kadhatee fi iji isaa baname. Bakka argamuu san biraa keessa hin galle gamu yoomuu Phaawulos. Guyyaa tokkichaan argamuu isaatiin itti mul'ate guyyaa tokkichaan iji isaa baname guyyaa sanarraa kaasee Phaawulos lallabuutti bu'e. Jireenyi isaa jijjiirame dibameetuma namni tajaajila jalqabe Phaawulos. Dibameeru maa argamuu Waaqayyoo keessatti of arge jalqabu. Guyyaa tokko mana Waaqayyoo keessatti dabarfamu hafuura keenya haaromsuu danda'a. Amantii keenya jabeessa. Yaada keenya fi ilaalcha keenya gara hafuuratti jijjiira. Nagaa fi gammachuu addunyaan nuuf kennuu hin dandeenye nuuf kenna. Guyyaa takkitti jechuudha. Guyyaa takka. Isaayyaas 40 lakkoofsi 31 warri Waaqayyootti abdatan garuu humni isaanii naarifamaadha. Akka risaa yookaan akka joobiraa qoochoo baafatanii ol hin bari'uudha yookaan ol ka'uudha. Warra kam? Argama Waaqayyoo keessa. Warri Waaqayyoon abdiin eeggatan. Joobiraadha. Waa'ee joobiraa keessa waan baay'ee dubbachuu hin danda'u. Seenaa joobiraa keessa yeroo hundumaa kan na dinqu waan tokko. Ani nagar bichaan. Qilleensi yeroo itti dhufus yeroo bokkaan itti dhufus hin sodaatu. Yeroo qilleensi itti ka'u simbirroonni warri kaan dhaggeeffadhaa. Allaattonni warri kaan bokkaaf qilleensi gaafa itti ka'u baqatanii muka dayeffatanii amma bokkaan darbutti eeggatu. Badamni simuun. Simbirroonni warri kaan dhaggeeffadhaa warri kaan qilleensa dadhabanii rukutamanii lafa dha'u. Dhaggeeffadhaa hin baqatu hin sodaatu. Humnattiin qilleensa jala dhaabbatan humnattiin bokkaa jala dhaabbatan hin qaban. Joobirri garuu yeroo bokkaan dhufu yeroo qilleensi jabaan ka'u ol kuta. Joobirri gaafa bokkaan ka'us gaafa qilleensi dhufus ol ka'iinsa isaa dabala. Eessa? Maattan? Warri duubana dhagaa jirtu amantoota 19 kana Waaqayyo akka jedhe ol ka'iinsa keessa nan dabala. 19 kana hafuuranis haa ta'u diinagdeenis haa ta'u karaa kamiyyuu haa ta'u Waaqayyo akka jedhe qilleensa gararraan si godhe ol kaata jedhe. Hin amantaa? Warri sagalee tokko dhaga'eera. Waaqayyo 19 kana ol ka'iinsa keessa nan dabala jedheera. Ila qilleensa wajjin jiraachuu barbaaddu miti qorumsa wajjin jiraachuu hin dandeessu miti barbaaddu miti. Ergaa dhaga'eera. Waaqayyo akka jedhe ol ka'iinsa kee dabala jedhe. Inni gara biraa gaafa tokko xiyyaara tokko keessatti hidhan. Bofa saaxinii keessa kaa'aniitu xiyyaara konkolaachisu nagarree bofoota danuu xiyyaara keessa kaa'anii namichi otuma deemu bofti saaxinii keessa yaa'ee xiyyaara keessa miila namootaa hidduutti asii ol fiige. Nama hundumtuu sodaate teessorra bahe bofa lakkoofsan kan achumaan xiyyaara oofuu kattii bofi deemuu nu dhoowweera maal nu wayyadhe hin bilbilate lafa ka'etti achumaan inni kallattii kennuuf akka gootu jedhe onnaan ol ka'iinsa kee dabaleedhe. Bofa maal godha ol ka'uun jedhe ati akka gootu nama dhaga'e ol ka'iinsa kee dabalii. Bofoonni gaafa ol ka'iinsa kee dabaltu ol ka'iinsa irratti ol ka'uuf jirtu sun haduu guddaa qaba. Bofoonni immoo haduu guddaa hin danda'an hin duduu ol ka'iinsa kee dabale. Namichi gaafa ol ka'iinsa isaa ol butu bofoonni lip baradaa jalkaas ati ol kaata
inni si iddee milkaa'e kanaa booddee hin du'e. Nana sakee abuura diyaas. Ergaa si qabaal qabi. Inni mallata keedde. Inni carraa keedde. Inni fayyaa keedde. Inni argamu Waaqayyoo keessaa si baase. Ati ol kaata bafichi hin du'e. Yeroo hedduu iddamteetta barana 19 kana warra amananiif waan ta'uun hima. 19 kana waan ta'uun sitti hima. Rakkina nama biraa fuudhee yetta. Nama jallootatu na biraa fuudhee yetta. Hammeessitootatu na biraa fuudhee yetta. Kisaaratu na biraa fuudhee yetta. Waaqayyo sagalee tokko ergeera 19 kana ol keessa keetu dabalaadha. Na dhagaaltu Waaqayyo akka jedheera. Ol keessa keessattu dabala inni sin lolu lafatti bu'aayde. Ol keensi bofa najjeesa joobirri garuu ho'aan oli humni isaa akka joobiraa taatudha. Akka maali? Warra argama Waaqayyoo keessa jiran yeroo hundumaa abdii kutannaan isaan irkaan mul'atu. Yeroo hundumaa warri Waaqayyoo keessa jirani abdiin kutatan. Yeroo hundumaa rakkinni isaanii gaafa dhufee qixa isaanii dhaabbatu. Mul'anni isaanii moo rakkina isaanii gararraa ta'a. La warri addunyaa keessa warri jirani daddafanii abdii kutatu. Warri Waaqayyoo keessa jiran warri addunyaa Waaqayyoo keessa jiran garuu yeroo rakkinni sitti dhufu yeroo qilleessa sitti ol ka'u isaan yaada isaanii iyya isaanii barbaacha isaanii waawwannaa isaanii furmaanni isaanii Waaqayyoodha ol jedhanii eessa jirta naa birmaddoodhu. Ergaan qaba namni amanu qofti ol ka'ee akka nama maraatatti amin jedha haa qophaa'u. Waaqayyo akka jedhe bara baay'eedhaaf sitti rarra'ee milkaa'ina kan si dhoowwe ce'uu kan si dhoowwe darbuu kan si dhoowwe akka jedhe Waaqayyo ilaakkeere har'aa jalqabee bara 2019 guutummaa isaa namoota 119 milkaa'ina isaanii ol ka'iinsa isaanii dabaleen diinota isaanii qaaneessa jedhe. Nuuraan abadi ela Waaqayyo akka jedhe baraneedha Waaqayyo har'aa jalqabeedha Waaqayyo ol ka'iinsa keetu dabala diinonni keessi biraa godheera. Ol ka'iinsi keessan hin daballe taanaan bofoonni isin hin dhiisan. Biyya lafaa kanarratti bofootaatu baay'eedha. Namni akka bofaa baay'eedha. Namni akka bofaa baay'eedha. Sin hedduu kan barbaadu, sin cabsuu kan barbaadu, sin summii isaatiin sin waraanee sin ajjeesuu kan barbaadu. Daldala keessan, mul'ata keessan sin hirkaa buusuu kan barbaadu. Namni akka bofaa baay'eedha. Harka kee ol kaasi Waaqayyo akkaare. Namni amantee jirtaa? Ol ka'iinsi keessi ol si qabarana. Macaafa qulqulluu keessaa waan tokko isinitti hima. Waan tokko isinitti hima. Amantoonni waan sadiin ol ka'uu qabu. Waan sadiin argama Waaqayyoo keessa yoo jiraatan waan sadiin ol ka'uun dirqama amantootaati. Tokko dinagdee, lama hafuura, sadi aangoo yookaan taayitaa. Kana sadan eentan kana sadan kana immoo maalirraa baranna? Jireenya Zakkiyoos irraa baranna. Zakkiyoos abbaa aangooti, aangoo qaba. Dhageeffadhaa. Aangoo qaba, hangafa qaraxxoota ta'edha. Macaafa qulqulluu. Abbaa qabeenya ta'edha. Dhageeffadhu qabeenya guddaa qaba. Isumaayyuu gaafa laaltan gaafa Yesuusitti dhufu gaaf tokko waan inni jedhu maratti harka afur godhee baasa yeroo aangoo kanatti warra miidhee waan nama harkaa jal'ina harkaa fuudhee yoo jiraate afur godheen deebisaadhe. Qabeenya guddaa qabaachuu isaa argitu. Kana lamaan qaba takkitti inni tanqatee dheetu karaa dheeraa deemu. Inni iyyuu immoo dubbii hafuurati. Maal jedhe? Yesuus eessan darba jedhee karaa Yesuus darbu qoratee qo'atee barbaadeet karaa Yesuus darbu gaafa argu dhaqee ilaaluu kajeellan hojjaasaa gabaabaadhaa namoonni itti butuu dhoowwan. Yaajoo namoonni eebba qofaatti miti kan ishiin nama butuu dhoowwitu. Waaqa qofaattu nama butuudhaaf nu dhoowwiti waan meeqa nutti odeessiti. Akka nuti waaqatti signeef. Wasinitti hima. Olola meeqan sammuu keessan jireenya keessan qabamee booji'amee kan jiru baay'eedha. Namoonni akka nuti Waaqayyootti signe barbaadanuu baay'eedha. Namootatti miti.
akkanuma hojii waaqayyoon hojjetan nu godhan iyyuu baay'eedha. Namoota fuudha matsaafi qulqulluun karaa itti si dhaabeedha. Achumaan na dhoowwitan jedhe ol ka'iinsa koon dabaladhe. Na dhoowwitani yoosin na dhoowwitanii dandeessan amma waan tokkoon godhani maal jennaan ol ka'iinsa koon dabala. Warra ol ka'iinsa isaanii dabalanirraa waaqayyo dhimma qaba abbee. Jara biraan darbu waaqayyo. Warra ilaalcha isaanii fageessan, warra mul'ata isaanii fageessan, warra kaleessa karoora isaanii guddaa godhanii ilaalan waaqayyo jaraaf hin dhaabbata abbee. Achiin Yesuus gaafa achi ga'u hin dhaabbate olis hin ilaalle. Zakkiyoos jedhe kottu bu'isee argeedha. Naan har'a mana keenya olamattumayyuu jedhe otoo namichi ol ka'iinsa isaa dabaluu baate na dhugartu Yesuus hin argu ture. Naa argite ol ka'uun kan warran kaleessa miidhagat dachaa afur godheen deebisaaf jedhe. Idaan irra jedhe ol ka'e. Ila waaqayyo akkanaan jedhe. Ila 2019 kan namoota fuulduraas ila dhaggeeffadha ila namoota fuulduraas diinagdeedhaanis hafuuranis ila waaqayyo akkanaan jedhe abbaa biyyaa godhees namoota ol fageessuun qabanaan. Kaffitaachuu ይጨምራል. ol ka'iinsi keessan hin dabala 19 kana. Isa kanatti naa himi. Tokko aangoodhumaan ol isa darbata waaqayyo balbalatti bane. Tokko diinagdee guddaadhaan dhaloota baay'ee keessaa kutee darba. Tokko immoo hafuuraan. Ila waaqayyo akkanaan jedhe. Ila maqaa koottan kakadhaadhe. Dhaloota na amanatan. Dhaloota na abdatan. Ila waaqayyo akka bofootan qixxeen jiraatan kanaa booddee ol ka'oodhe waaqayyo. Ol ka'iinsi koo dabaleera yeroo sadii. Ol ka'iinsa diinagdee dabaleera dhayyaati. Sagalee guddaadhaan ilaalcha keessan dabalaati. Amantii keessan dabalaati. Sagalee guddaadhaan dabaleera yeroo sadii. Tokko lama sadii.